ጉዴ ይወጣል። ይሄው ዘጋው። ይሄው ያ 7000 ሰው አለ እዚህ ጋር ችግር የለም የምታረገውን አርገኝ ከዛ ጉዴ ይወጣል። ይሄው ዘጋው። ይሄው ያያችሁ ይሄው ፓይለቱ እንትን ሹፌሩንም ይሁት ሪከርድ አድርጉ። ሪከርድ ይሄው ፊቱን ሪከርድ ፖሊስ መኪና ይሄው የፖሊስ መኪና የፖሊስ መኪና በቴል ይግደል ውሰደኝ ና ውሰደኝ በጉልበት አሳልፋቸው ምንም አታረጋቸው እዚህ ጋር ነኝ አባ ና ውሰደኝ ይሄው ና ውሰደኝ 27 እነ ሞባይላት ሄዳት ሜትር አለ ይሄው ዝቶብኛል ሰምታችኋል ኤቭሪዋን ሰምታችኋል ይሄው ላሴ ቆሞ ለኔ አንድ ሰው እንዳይጠቀም ይሄው መጣ የፖሊስ መኪና ይሄው የፖሊስ መኪና የፖሊስ መኪና ተነበቴል ይግደል ውሰደኝ ና ውሰደኝ በጉልበት አሳልፋቸው ምንም አታረጋቸው እዚህ ጋር ነኝ አባ ና ውሰደኝ ይሄው yoo sistemni tokko keessa irrate in bararu balili isaan taasifamtu sarazamee xattee aanu eeggama hin buunu kana keessaan eeggannu asumatti bakka nuti saa meeqa teenye inuma sosoonuu xayyaara kana keessa liivii seeneti irpoortii Itoophiyaadhaa kan sadarkaa tokkoffaa qabdu akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa qabdu qushaashessuuf itti yaadanii fannoodha qiyyaan kun dhugaan isin jaa kun qiyyaan fannoo Itoophiyaa keessa taa'eessee Finfinnee keessa teessee jibbaa Oromoodhaa qabdu bara Oromoon qabdutti Oromoo xiqqeessuudhaaf mootummaa Oromoo xiqqeessuudhaaf bakki ta'e isaan ikoonoomii guddoo Oromoon irraa Itoophiyaa ittiin bulchaa jirtu qabuuf xiqqeessuudhaaf liivii seenee odoo afaan Oromootiin ta'een afaan Ingiliffaatiin nama 32 walitti qabatee liivii achirraa dabarsaa ture jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin. Har'a Tigree osoo taate achitti isa ragatte Tigreen wallaahi achitti mataa keessa isa dhooti xiyyitiin. An dhaggeeffadhaa bilisiginaa waan takka isin dhima. Likkii galchaa hin sodaatinaati. Haadha teessanitti maati. Tigreen hudduutti muka isaan cabsaa bulchite. Hattaa Oromoo jettaa unkaan isaanii miti. Oromoo Tigreen gaafa biyya bulchitu laal ni zabbaxee miti zabbaxaa maal boo wallaahi lafarra rigaa hafuuran baafatan hafuura kabajaa isin akkatti nama gootan tanaan na dhibeen ni sodaattanii uummata hiiki zinnaashis deemi haadhateetti meetis hiiki zinnaash hiiki yoo zinnaash sodaatti sananchitti wandalaaxi fi lammaanyi luka lamaan wal jala yaatee sallaayidha kun sallaayii Finfinnee keessa taa'u kafannooti qiyyaan kun wallaahi har'a sanii nu baddan isin dhagamuu qaba jara keenya anamma akka namoonni itti hin deeggaru abiyyiin deeggaru waan dhugaan isin hin jaa garuu immoo hoggan amni irratti dalaguu ka'ee fannoon irratti wal jaarrate abiyyuma nu wayya ana abiyyuma na wayya hogga fannoon irratti wal jaarrate abadan Tigiree irrallee abiyyuma kana na wayya kana sammuu teessanitti hima hundi keessan Tigree abiyyummaan kun isin zabbaxaa isin haa bulchu tanaafuun isin hin jaam ummanni irratti dalaguu jira kiyyaa joollee tiktaak jettee Finfinnee keessa teessee duula akkanaa banaa jirtu irraa dubbachuu danda'u qabdan hayyoon Oromoonis dubbachuu danda'u qabdan duchi haadha teessaniiti isin wal jala yaatimu waluma cabsaa waan isaan dalagu jiran garre jooni አንተው እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ እጠብቃለሁ ምንም አያመጡም እኙ ጀንበይ ታበር ባላተራ እስኑማ ባናኒ በር ባላተራ እስኑማ ጃኒ በር ሲገለ ሞቱም ኦሮሞ ከነ ጥቄሱፍ እንኳን ላላነ አብይ ጊዜ ነን ድቅስ ይፈዳ ደገፈዳ እንኳን ወንደላጤ ከጆን ዳንኤል ከነ በ30 ሁለት ኬስ ላይ ሊቪ ሰንስ ማረጀን ሶዳቶ ኮንቃለች መራታ ዳብይ ዱኬ ራካሴ እንዳም ፊቲ ማልፈ በንጀናምት ከያ ከን ሂዳሙ ቀባ ድረን ጠያራ ሴረ መታው ፊ ቀብዲ ሴረ ሺትን ደምቲ አስቦካኒቲ ሚቲ አስቦካስ ሲፍተኒ ጋው ummata biyya bulchu as bokkaasiftanii haadha qaallittii sanii mana kannuuni
ni goddamtee miidhamtuudha jechuudhaaf malee sodas isintin fakkaate yaa qoncee. Hidhamee jira. Taaskisara moo taaskisara seebar maana dhibdee baran. An wallaahi qixqixumaan oofutu akka yaadadheen. Himbuunu maallaqa nurraa fuutee himbuunu wallaahi. Deemu dantaateeti. Awwa gomman hin dalagu makiinarraa bu'aa makiinarraa. Himbuunu maal fidda? Tiraafika nu waami. Maal toofe akkas godhatu malee? Maal toofe? Xayyaara keessa seenanii himbuunu janii garsanu. Ara uradu hikkas akka saal uradu jaanii harka oofu sun. Isiniin kufaa rakkoo qaba xayyaara kuni bu'aadha. Himbuunu. Kaleen of iddaniiti akkamitti lammatti? Wayi oduman qaallacha xayyaara oofu san ta'e wallaahi laziim. Diddanii khaasatiin takkitti akkatti walaawwaleeni. Wallaahi khaasatiin xiqqaa shokkatti sossoosanii silaa dhukkee isaan agarsiisa. Seera moo seerri biyyan jiru seene qoy biyyatti seeran qabdu sammoo abbaan qabdu sammoo moo Oromoon bulchuun beektu janiiti. Ummata qurxaa malee hin beekne ummata Itoophiyaa kana kadhaan hin barbaachisu wallaahi. Qurxaadhaan bulchaa keessa fuu qoncee qurxaadhaan bulchaa. Bilxiginnaa dhaggeeffadhu haadiree bilxiginnaa. Walaa feemasaa maarree horii luka lamaan isa jala yaatu tana yoo iPad nuu kan itti jetteeti malee beekamtii takkaaf dhageettii takka itti dubbateeti miti garuu wannin an hubadhe yafannoo saallaay moonuun noo itti ragaaggattu bakka biyya daffarsiiseerra mucaan kuni biyya daffarsiisee jira Itoophiyaa daffarsiisee jira nama biyya gane jechuudha nama biyya gurguru jechuudha. Kanaafuu seera biyya ganuudhaan seera biyya daffarsiisuudhaan gaafatamuu danda'u qaba. Dirqama gaafatamuu danda'u qaba. Eenyu gati Oromoon gabbaati iyyaa isintu biyya harkaa qaba biyyi teessanii isin harkaa baatu sunitti hin deebitu. Abiyyi sossobnee yoo feene boksiin dhoonnee fuunee yoo barbaachisaa teessi marrotti kanneen bakka kanatti tokko ta'uu danda'u qabna. Paartiin marti wanni isin beekuu qabdan. Bakka kanatti tokko ta'uu danda'u qabdan. Isinii galee yoo feene numaa akka fadhe waliitti dabarsee akka fadhe walii godha garuu immoo gaafa Tigree san biyyatti akkami bultii amma akkami bultii beekuu danda'u qabdan. Mee gaafuma Tigree akkana godhata akka agartanii bara sanitti har'a bar tuffii Oromoo qabanii bar uummanni kun tuffii Oromoo qabanii. Sinigalee saniifuu sagalee taatii biyya teessan ilma keessantu bulchaa jira ilma keessan daffaran biyya teessan daffaran dubbadhaa Oromoo dhugaan isin hin jaan kacaakkaa jirus dubbadhu nuti akkana kana faa likkii galchinaa jaati dubbadhaa. Bu'annaan hin bu'u makiina abbaa isaa see moo makiina abbaa keetis seete. Amba yoo baran tarmaan ummatuma gaggamaa akkamiin jaabaran wallaahi osoo inni nan deemoo jeen takka bu'ii jennaan rakkoo qaba qaada xayyaarri kun rakkoo qaba wallaahi bakkaan guyyaa sanuu hin deemu an shakkiin sammuutti na uumamte guyyaa sanii hin deeman wanni kun itti yaadamee godhame an akka uummanni kuni biyya san daffaranii jiran guutumaan guututti Itoophiyaan tadaffarechi zaaree bajoon Daani'el izgaa 32,000 ሰው አለ 32,000 ጠርግ ቂጥ ውስጥ ከተተው ኢትዮጵያ ህዝብ ቲክቶክ ብቻ ላይ ያለው መሰለ እንደ ሰውዬ ሀገሪቱ አኮን ደፈርክ ዛሬ ኢትዮጵያን ደፈርክ በተለይ ኦሮሞን ነው ደፈርከው በደንብ ዱጋን ስንጃ ጀራተኛ ኖላ ኦሮሞን ጅላተ ኢብስሻ ዳበ ሙጤ ሃዳ ከሰኒ ሰላቲ ማሃዳ ሰሉ በይቆቶ ጅላ ዳበዶታ በከከናት ዳበዶታ በከ ኢትዮጵያን ደፈረተቲ አብይ ቡልቹ ጅራቹን በሪሳን ከና ኢሲ ወር አብይ ቡልቹ ጅራቹን ከና በረከሚን ላለም ቤታ ኦሮሞ ቡልቹ ጅራጀኒ ወሉማኑ ጅበኒ በር ዱጋን ስንጃ ኦሮሞ ቡልቹ ጅራጀኒ ወሉማኑ ጅበን ሲገለ አብይ እንጀኒ ኦሮሞ ነጀኒ kana sammuu teessantti himuu danda'u qabdan. Hottaal seenaa dubbaddaa. Itti cabsaa diqaalaa kanaa kana.
Ibsa. Nagama sagaleen koo. Eni dhagame. Yaa beektaa Tigreen hin qoofte baasii seetes taaksii se'anii yaa quunquufanii kweenii tiiktookii irraa jara qoobse bu'aa yoo jedhaman bu'uu qabanii si galee qilleensatu jijjiirama hayyariin qilleensi gisee jijjiirame hassaabiitiin hin qayyarama maaliif hayyariin takas akkasuu hin danda'a samii irraa gadi tokkoffaa ilmi namaas hin dhuma hayyariin sunis kisaaraa keessa gala. Gurbaasin qilleexaamii kun nama 23 sabachuu birqii isatti ta'eeti kan inni akkasitti quufaa ture jechuudha si galee hin quufanii garuu kan jara quubsaa haarus immoo nama biyya keessaati. Qixaatii isaa argachuu qaba. Biyya keessan kunis hudduutti muka isaan cabsuu dhiiseeti kabajaa irra diddibuu jira. Zinnaashi hiiki jaali. Itti cabsama kan kunoo mana hidhaa jira bar. Wallaahi seera biyya keessaan quufanii. Ani eda laalaan ture garuu immoo badiin kan jiru jara Ayirlaand keessan jiran se'an jara xayyaara keessaa garuu rakkoon kan jiru gurbaadhuma kanaa fi kan isaa wajjin jiran kan rakkoo bira jiru si galee wanta isaa gizeenan irra deebi'ee dhaggeeffadhee namni gurguddaan gaafa haasa'u gizeen naga'u. Hayyariin sa'aatii sanatti ka'uu hin dandeenye haala qilleensaatu jijjiirame si galee gowwaan lafa akkaatee ka'e masii taate mucaan kuni rakkataan tokko gizee ka'e bakka tokko ka'e bakka guddaa ka'e ofarraan bata maal keessaa akka ba'e maalirraa akka jiruu fi eessarraa ka'e eessa bakka ka'e arraanfatee jira amma mucaan kun rakkataa qoshaashaa karaa daarii bultu ture si galee ergi tiiktookii irra dhufe karaadha isaatii mana kireeffate kiraayii manaa kaffaluu jammare. Kabajamee jechuudha tiiktaakii kanarratti nutu fooloo godhee nutu isa guddisee sanaan alatti immoo hayyarii namuma kayaa bararu kan jedhu sumaan noo eessa silanni qoshaashaan kun ambaayee tokko naareen gara kootti qixaatuun maagnet allabbat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaarratti waan hedduu nama aarsu laalli finfinnee tana keessatti oromoon nama tuffatamte dhugaa gochuu mucaan kun godham an akka nama eeyirlaayinii Itoophiyaa qofa daffaree osoo hin taane tuffuma sirna oromoon silaa bulchitu janganaafuu qabdu jarri kun amma gaafa TPLF biyya san bulchaa turte waan tahaa turre ni beekna eeyirlaayinii keessatti kas taayecha keessaa godhachuu miti mooraa eeyirlaayiniidha bakkuma eeyirlaayinii toora san keessa dhaabbatanii firruuf namni jiru hin turre. Afranii lafarra oofaa turan jechuudha. Har'a kun karaa gaxamu silaalaal kana seeraa miti immoo isa warri itti oowwee jira. Qaceelootti itti oowwee kanarraa qabbaneessu barbaadanii. Kana seeraaniin kana deemaan maal godha osoo hin jenne finfinnee san keessatti jarri ni quufte akka malee. Quufa kanaaf ammoo wanni gawaan laal gurra riganii qaceelootti akka irraa qabbanaa'u godhuudha malee kan kadhattuu amma fakkeenya taa'ee akka nama investor yookaan abbaa qabeenya guddaa biyya wayii yookaan akka nama hayyummaa wayii qabu follower dilasa waan biyya bulchuutti fakkaatee dhiiroo nama miliyoona 2 follower na godha yoo miliyoona 3 godha jee nama sanuun dokkai fi bulchuutti fogganiif seemu xayyaarri kun baajaaji hin taane laal mee biyya guddatte amma biyyoota westii kana keessa jirra ibsa Awurooppaa jirta anilleen Noorz Ameerikaan jira. Dhimmi ishuun seeftiidhaa wajjin wal qabatu eeyirlaayinii irratti haala weezaraatiin haa ta'u haala xayyaaraatiin haa ta'u wanni takka taanaan any time xayyaarri dileet godha. Filaayitii kaansil godhee gaafa namni xayyaara guyyaa lamafaa wal jala walitti dhaabee eerpoortii keessa buluu jira. Sababa tokko dhaba wanni tokko rakkoon takka ni uumamti jennee yeroo shakkanitti jechuudha. Itoophiyaan eeyirlaayiniin eega inni horee miti marra 10 korsiisee 10 yoo buuse seeftiidhaaf qilleensi nuun hayyamu. Yookaan ammoo xayyaarri kun rakkoo qabaa yoo jeniitti amanan inni ni maali inni eenyu baajaaj seemoo xayyaara kana moo like public baasii magaalaa keessa deemu waan asii otoobisii magaalaa keessa nama deddeebisu kan akkuma barbaade koree yoo dhaqaniis girgiddaa dhawanii irraa bu'an jechuu rakkoo illee hin taane xayyaara san isa Jamaal ani laayivii sana takka kaasee daawwataan ture. Dura maatii isaa waliin galee dubbataa ture si galee haadhaaf abbaa isaa wajjin sanaan ala gaafa ammoo laayivii isaarraa bahee deebi'u ayyarichi bakka deemuu hin danda'u bu'aa jedhamanii si galee hin buunu jedhanii balaa qabsiisan. Na ficcisiisi sittin hima
እና አዋን ሳይን በረዩ ዋንን አሸባሪ ዳቲ ጀዳኒ ቱረን አሸባሪ ከን ጀዳሜፍ ሞ ገቲኒ ጠያራ ሰነራ ቡድዴ ኡመታች ኬሰ ጅሩ ከካሴ ቢሲገሌ አንዩ ማሊፍ ቡዋን ጀዴ ኮሜንቴ ሰናን በረይሳን ቱር ገሩ ሞ ጊዜ አረዴ በሜይላለሙ ቅሌንሰቱ ጅጅረሜ ጠያርኩን ከውንድ እንደው ሲገሌ ኪሳራ ይዋይ ጠያርኩን ሰሚራ ገዲ ጨጨቤስ መንኩን ይስኑማ ቢየቲ ረትስ ከሳራ ዱፈ ከና ጀዳሜትይ ቅሌንሲ ሳላለሜ ቡዋ እርገ ጀዳመኔ ቡ ቀበኒ መለ namtichi kun sirba tokkichaa baasee nama kuma digdamii sadiitu silaalaara riikardii godha maal godha jedhee ala nasfararra'u inni diu qabamee hidhamee garuu immoo baay'ee nama sirba siingilii tokkichaa baasisan sirba siingilii baasisan ashindaarratti dhaqee taphadhaadhaaf namtichi kun lubbuu namaa galaafachuudhaaf hangas takka tibiitiin sadarkaa saniin geessee hojjettoota san tuffachiiftee ኤርላይን ኢትዮጵያ ኤርላይን ሰደርካ አፍሪካቲ ዱጋቱ ፈተሞሶን ታኒ ሰደርካ ዱኛትለ ኤርላይን ከበጃስ ቀቡ ኤርላይን ጉደካ ማዳበር አነማ ከነማካ በለይሱ ጀርኩን ያጀንዳ ቢያ jamsi rafita duti mawe kana kanni fishi tartiba nasa wal mugga wacina da anama asirat woni anjau oromo fi oromia fi mootummaa tuffii qaban garsiisan uummanni kun ergamtuu fannooti xayyaarri baasan taane xayyaarri seeftii mataa isaatiin deema. Tigiree dabboo tigiree qamisii keenya keessne dhokattee maraatte boo mucichi koo intinii deema. Ibsaa waan na fakkaatu beeta ani feemas jedhee beeta humna hin tuqu jedhee itti yaade na fakkaate yaade akkas na fakkaate garuu bar seerri odoo jiraate beeta asi biyyee silaa hidhaa seena gizim san beeta hidhaa itti faradamuu qabaayu. Sana akkasitti garuu namni feemasii taate bakka ana malee uumamaan an tuqu san beekana fakkaate. Anillee viidiyoo marge beeta viidiyoo akkana kana asirra deemu jiru. Liivi ilaalaa ture. Liivi ilaalaa ture. Fajri nama akkas jechuu jirti beeta fajri dhagoo jiraayyuu. Liivi ilaalaa ture. Barumsa yoonii maanya yoo barbaachisaa ta'e intarnaashinaaliin godhaanaa fayyamaa jechaa ture bari yoo laaltan. Beta Jamal seer wallahi oo akkasitti beeta namni beeta safety fi bardabes bakka galatoomii jechuun qabaanii beeta warra xayyaara saniin galatoomii jechuun qabaanii. Because seerni yoonnoon qilleensi illee jijjiiramaa yookiin waa ta'uu danda'a garii ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu achumarra bee bakka feemasii takka taate akkanatti nama gaarrame yeroo baay'ee. Baay'ee Airlaansiin Itoophiyaadhaa. Akkuma jamsi je akka Afrikaatti sadarkaa tokko farra jira akka biyyatti. Tokko jira malee ibsa. Yaa. Beekamaadha yumala addunyaatti iyyuu. Cabsuudhaaf bar biyyo qaalli jarkaa cabsuudhaaf bar siistama isaan taphatan hin beektan siyaasaa dalaganii maawaa dubbadhu mee biroo xiyyate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلاح أنا توقيتي موميتي أبيجين تركام في كما هتتما فرات إرتي فراتة ونخن نمنخن إرجمتو رفته إرجمتو أورمو راتي ماله أورمو في إرجمتو رفته نوف رفته تفي سباق ينياك أبا مالي في وجهته كأنا الموقف المو ديك على هاتي غرتي نبض دايتسوني سلاح وقاسني موتو مان كيني تركام في إرتي فراتة كونون دنيو راوته مالي في باجاج إنتان وانا كون سايفين فدان كاني سايفين فدان كرابة أردت فود أتاميرا برازر أردت فود أتاميرا واتو كفيدون دندام نمك ملك دني سدي ميتي يونا نميليني سدي سداوته إني سيرا غدي ملي سيرا أولي ميتي سيرا فجري كماني راسين أتاميرا بس بوليسي نفع فود أتدامي بار أوبس إني مالك ما تكرر إني مالك ما تكرر مالي نقدر Mati amma waa'ee fajrii wajji haasasin. Qabameera kan maalii isaa takaraakaran mataadhaan dhaabbata miknyaatu maqaan cabse bara. Fajri sii miti amma dhaabbadhotis. Inni qofti mootummaan qofti irratti fudhatu osoo hin ta'in mootummaan akkuma feeban duubaa qoraaqoree uummanni balau jeeni sagalee ta'ee fi hatta haga mucaasa waan itti godhan murtii ajjeessaadhaaf waa farramuu waraqaa gabbaasanitti kanas Oromoon balau jettee mootummaa jalaa qoraaqoruu qabdi seeran gaafatamuu qaba jedhanii sagalee walii ta'uu qaba Oromoon. Bakka tanatti wal moggaa dhaabbachuu qaba. Kashaneetis jetta kamaaretis jetta abbaan fedhe osoo biyya harkaa qabaate jarri kun akkanuma Oromoodha tuffata waan ta'eef Oromoon sagalee guutuutti ta'uu danda'u qabdi. Osoo jarri gabbee fitii lamaarree hin janne dhugaan isinitti himan mootummaa harka qofatti dhiisuu miti. Oromoon gabbaate mucaan kuni biyya teenya daffaree Itoophiyaadha daffaree seeratti nu dhiyaachuu qabattee mootummaa waxxartee qabudha. Odoo jarri amma gana gabbaa bare isin beektan malee gana gabban iyyuu taa jarri.
saniifu feemasoota takka hatta haga hundi keessan joon daaneel በህግ መጠየቅ አለበት በትክክል ራሱን የሚችለው ወን ኢሰት ሙራምቴ ሙርቲ ኢሳ አርገቱ ቀባ የተ ኦሮሞን ሰገሌ ወሊቶ ወልጨቃጨቁ ሚቲ ሁንዲ ኸኛማ ከብልጥቅናም ፌነስ ከፋዱስ አስረቲ ኦሶ ጀዋሩ የቡልቼ ኡመን ኩን አከኑ እትንዲሱ ኦሮሞ ተነ ቱፊ ቀባን ኦሮሞን ሁዱ ሳኒ ራዲቃ ኢሳን ገበርቱ አንቴፍ አካ ትግሬቲ ሁዱ ኢሳን ሙኸዳ والله لازم دريت يارا خستلال باسبورتي خلالنيتي ترميك عن كينيان دي مجي تملس وما تك تبچون ندسول وما تك تملس صدق صبق قط افدوبا دي بي اتمس غرغ لي وادو بدان جرتو غافسن افدوبا دي بي برو غرغ ارنامو غاف اورومو بيركا قبدوتي امني خوني akkana godhatuun oromoo dafarsiisuudha if dafarsiisuudha abbaan fadhe oduu jawaaruu irra keessan akkanumatti godhatanii kanarratti haa wal kakaafnuudha waliin caqaacaqina ittoo fadha yaada keessan. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibsaa dhugaa baanta achirratti beektaa waan baay'ee nu illee liifi sallaaluu turre isaa sanitti namichi sun bu'ee gajjaameen achi keessaa bu'uu qaba ture rakkoon kamiyyuu jiraachuu osoo dhabe bu'ee gajjaameen bu'uu qaba ture inni. Obsa barakaan barinni galatoomii jechuun qabaa ture namni sun iyyuu akkas jechuun bu'ee gajjaamee rakkoon kamiyyuu jiraachuu osoo dhabe bu'uu qaba ture jechuudha. Ayyaani tokko dammoo